Shalom shalom nagaan waaqayyo waaqa jiraataa golaaf mana jirtanitti isiniif haa baay'atu jaallatamtoota fi kabajamtoota hordoftoota chaanaalii kiyya jalatti kan argamtan akkam jirtu nagaa keessanii ana bulettiin keessan golaaf mana jiru keessatti nagaa guutuuf irraa afaan qaba isinis akka nagaa taatan amantiif abdii guutuu waaqayyo biraa qaba sababni isaa Yesuus Kiristoos madda nagaa keenyati inni madda nagaa keenyaa ta'e gooftaan galata haa argatu. Namoonni YouTube channel kiyyaaf haaraa taatan subscribe gochuudhaan maatii konaaf ta'an isiniin jedha. Asirraa faarfannaa akkasuma barumsa kiristaanummaadhaan wal qabatu gorsa in argattu. Gooftaan isin haa eebbisu. Warri haaraa taatan warri reef gara YouTube kiyyaa dhuftan viidiyoo kana warri ilaalaa jirtan subscribe gochuudhaan maatii kiyya ta'aa isiniin jedha. Warri mana hordofaa jirtan waaqayyoon isin haa eebbisu eebbifamaan isiniin jedha. Akkasuma immoo warri itti eebbifamtan obboloota keessaniif sheera akka gootan jaalala waaqayyootiin isinan gaafadha. Eebbifamaa waaqayyo gooftaan isin haa eebbisu. Sagalee waaqayyoo keessaa laf tokko wajjin ilaalla. Macaafa Ruutti boqonnaa 19 irraa kaasitanan dubbisa. Dhiifama Macaafa Ruutti boqonnaa 1 lakkoofsa 19 irraa kaasin dubbisa akkas jedha. Kanaaf isaan lamaan hamma Beetlehem ga'anitti itti fufanii hin adeeman. Yeroon isaan Beetlehem ga'anittis mandarri guutuun sababii isaaniitiif in socho'e. Dubartoonni kun Naa'omidha jedhan. Naa'om jechuun faaratoleetti jechuudha. Isheen immoo Naa'om jettanii ana hin waaminaa inni hundumaa danda'u. Jireenyi koo keessa bahee akka anatti hadhaa'u waan godheef maaraa anaan jedhaa. Ani harka guutuudhaanan ba'e. Waaqayyo immoo harka duwwaa deebisee na fide. Egaa erga waaqayyo ana harkatti qabee inni hundumaa danda'us waa namaa anatti fide maaliif Naa'om naan jetture jettee akkasitti Naa'om biyya Mo'aabitti deebitee Ruutti haadha manaa ilma ishee durba Mo'aab sana wajjiniin dhufte. Isaanis yeroo garbuun haamamuu jalqabutti Beetlehem galanii jedha. Kutaan kun kutaa namni hundumtuu dubbifatee beekudha. Lallabdanis beektu, barsiistanis beektu. Isinittis lallabamee beekaa kallattii garaagaraatiin kallattii miidiyaa garaagaraatiinis argaa ooltu. Kutaan kun nama hundumatu beekaa. Waa'ee Ruut ijoollee waaqayyoo kiristaanota utuu hin taane warri biyya lafaatiyyuu ni beeku. Warri sagalee waaqayyoo maal akka fakkaatu eenyummaa waaqayyootu mi'aa waaqayyootu warri hin qabne waa'ee Ruut hin beeku. Garuu immoo sagalee waaqayyoo maal jedha? Sagalee waaqayyoo humna hojjetu of keessaa qabaadha. Yeroo hundumas immoo haaradha. Billaa gara lamaan qaramu caalaa qara qabaa jedha sagalee waaqayyoo. Sagalee waaqayyoo yeroo hundumayyuu nu dubbifannu gara keenya yeroo dhufutti haaradha. Ammas mata duree biraatiin dhageenyee ammas namni biraa ol dhufee nutti lallabe akkuma haaraatti fudhanna. Sababni isaa sagalee waaqayyoo immoo fa'u. Sagalee waaqayyoo yeroo hundumayyuu haaradha. Egaa kutaa kana keessaa Ruutti boqonnaa 1 lakkoofsa 1 irratti ol deebinee yoo dubbifne namoota 4 agarra. Isaanis Elimeekii fi maatii isaati. Abbaan manaa Elimeek jedhama. Haati manaa immoo Naa'om jedhamti. Ijoollee dhiiraa 2 qabu. Yeroo isaan jiraachaa turanitti mandara Beetlehem keessatti biyya Yihuudaatti beela guddaatu bu'e. Hongeetu bu'e. Bara abboonni firdii biyya bulchaa turanitti hongeetu biyyicha irratti bu'e. Beela hamaatu biyyicha irratti bu'e. Kana irratti kara oliitti siqxanii amma lakkoofsa 18tti yoo dubbifattanii Naa'om fi abbaan manaa ishee Elimeek ijoollee ishee lamaan fudhatanii ijoollee isaanii lamaan fudhatanii gara biyya Mo'aab nyaata namaaf ta'u achi jiraachuu isaa dhaga'anii yeroo isaan gara biyyichaatti godaanan nu hubachiisa jechuudha kutaa gara olii keessatti. Asirratti immoo yeroo Naa'om bicha waa'ee Naa'om qofa kan inni dubbatu. Lakkoofsa 19 irratti waa'ee Naa'om qofaadha kan inni dubbatu. Namoonni 3 hin jiran maqaa isaanii. Ilmaan ishees maqaan hin dhaamu. Asirratti nama ormatu itti dabalamee jira. Innis durba Mo'aab nama Ruutti jedhamtudha. Mata duree irratti dubbadhu ariifattee hin deemin mata duree jedhu irratti dubbadha. Ariifattee maaliin godhin ariifattee hin deemin jedhee tanan amma waaqayyoo naaf ibsee amma afurra waaqayyoo na gargaare irratti dubbadha. Egaa gara oliititti yoo ol deebine hunduma isaa guutummaa isaa laallee Naa'om fi abbaan manaa ishee ijoolleen isaanii gara biyya Mo'aab deemani. Sababni isaan gara biyya Mo'aabitti godaananiif biyyicha irratti Beetlehemitti beela guddaatu ta'e. Namoonni achi jiran waan nyaatan hin qaban. Biyya Mo'aab garuu midhaan akka jiru dhaga'anii ijoollee isaanii lamaan fudhatanii Naa'om abbaa manaa gadi bu'an jechuudha gara biyya Mo'aabitti. Maal gochuu
achi taa'u achi jiraachuu maal baqachaa jiru rakkina beela waan nyaata waan dhabaniif jecha baqatanii biyyaa ba'aa jiru. Maqaan gooftaa haa eebbifamu. Garuu biyya Beetlehem keessaa magaalaa Beetlehem keessaa namoota danuutu jira. Namoonni kun garuu rakkina obsuu dadhabanii namoota wajjiniin taa'anii harka waaqayyo eeggachuu dadhabanii rakkina isaanitti dhufe kana baqatanii yeroo isaan biyya biraatti godaananii achitti galaa ta'anii jiraachuudhaaf deeman argina. Garuu obboloota koo rakkina baqachuudhaan wanti dhufu tokkollee hin jiru. Indoom rakkina xiqqoo baqachuutti rakkina isa caalu keessa dhaqnee buuna. Rakkina nutti dhufu hundumasaa iddoodhuma isaa teenyee eeggachuu qabna. Asirratti namoonni kun yeroo ba'anii namaanis hin mari'anne waaqayyoodhaanis hin mari'anne rakkinichi rakkina xiqqaa miti rakkina guddaadha beeladha namni nyaatu malee hin jiraatu. Lubbuu keenyaaf sagalee waaqayyoo hafuurri waaqayyoo akkuma barbaachisu foon keenya kanaaf immoo nyaanni ni barbaachisa. Namoonni kunis immoo beela danda'uu waan dadhabaniif dandamachuu waan dadhabaniif jecha sababa beelli biyyicha irratti bu'eef gara biyya Mo'aabitti gadi baqatan. Garuu namoonni biraa isaa wajjin deemaniiru hin jedhu sagalee waaqayyoo iddoo kanatti. Maal hubachiisa ree namoonni biraan sun rakkina isaanitti dhufe obsanii iddoodhuma sana akka turanidha kan nuti hubannu. Abbaan manaa Naa'omii fi Naa'om garuu ijoollee isaanii fudhatanii utuu waaqayyoon isin mari'atanii waaqayyo iddoo nu deemuudhaaf jirru kana ati harka keessaa qabdaa fedha keetii jedhanii waaqayyoon hin mari'anne namoota tokkoon hin mari'anne fira isaaniitiin hin mari'anne callisanii afaan isaanii duuffatanii yaada isaanii qofaa garaa isaanii qofaa sammuu isaanii qofaa walii galanii karaa garaan isaanii isaan qajeelchetti deeman. Maal gochuu rakkina baqatanii rakkina jalaa ba'uudhaaf gara biyya Mo'aabitti baqatanii jechuudha. Garuu wanti hundumtuu akka gaafa murteessanii namaaf hin ta'u. Wanti hundumtuu akka gaafa kophaatti murteessanii yaadni kun na baasa yaadni kun naaf ta'a namaanis mari'achuun naaf hin ta'u waaqayyoonis mari'achuun naaf hin ta'u yaada koo anatu murteeffata jedhanii akka gaafa jalqaba deemanii dhokfatanii deemanii sanii miti. Turee rakkoo keessa nama galchuus saadhool. Sababni isaa yaadni garaa namaa karuma barbaadetti nama geessa. Namni tokko namaanis mari'achuu qaba waaqayyoonis mari'achuu qaba. Jalqaba waaqayyoon irratti kadhachuu qaba karaa deemu tokko waan hojjetu tokko. Lammaffaa irratti immoo namoonni jiru namoonni nu hangafan hafuuran akkasuma umuriidhaan namoonni nu caala jabaatan namoonni iccitii hedduu keessa darbuu danda'an kan nama gorsan jiraachuu danda'u. Garuu yeroo tokko waan hundumaa kophaatti murteessina. Gaafa dhaqnee keessa gallu kophaatti murteessina. Gaafa dhaqnee keessa gallu namni nu barbaachisu. Waaqayyoon illee nu barbaachisu. Otuma immoo waaqayyoon nutti dubbatee nu gorseeti. Guyyaa sana hin fudhannu. Garuu guyyaa miidhamnetti immoo waaqayyo irratti gungumna. Namaanis ni gaanna guyyaa sana. Rakkinni keenya immoo ifa bahee mul'ata guyyaa sana. Yesuus gooftaadha. Maqaan gooftaa kan eebbifame haa ta'u. Egaa lafa kanatti gara biyya Mo'aabitti yaadeffataniiru. Yaada isaanii karasitti deeffataniiru. Karoora isaanii kan inuma fiixan baasanii biyya Mo'aabitti gadi bu'anii biyya Mo'aab dhaqanii waggaa 10 achiin ta'an. Waggaa 10 erga ta'aniin boodatti abbaan manaa Naa'omii fi ijoollee ishii hin du'an. Utuu hin du'iniin duratti durba Mo'aabotaa fudhanii turan. Ishiin tokko maqaa ishee Orpaadha. Isheen tokko immoo Ruutidha. Ormoota keessaa warra Mo'aab keessaa fuudhanii jechuudha. Erga isaan fuudhanii boodatti ijoollee sutuun godhatin ijoollee ishii lamaanis hin du'anii abbaan manaa ishee Elmeekis hin du'e jechuudha biyya sanatti biyya Mo'aabitti. Naa'om maal taate kophaa ishee hafte. Harka guutuu baate ijoollee qabattee abbaa manaa qabattee baate. Garuu amma biyya ormaa keessatti harka ishee duwwaa hafteerti. Harka ishee duwwaa haftee jirti. Ijoollee biraan qabdu. Ijoolluma lama qabdi. Ijoolleen ishii lamaa sun immoo dhalan godhanne. Kophaa ishee haftee. Naa'om biyya ormaa lafa hin beekne lafa onaa lafa fira hin qabne lafa namni ishii jabeessu tokko illee hin jirre keessatti kophaa ishii taatee hafte harka duwwaatti hafte. Kan ishiin baqattee baate beeladha. Akka hin duuneef jiraachuudhaaf nyaata dhabanii nyaata barbaadachuu deeman jiraachuudhaaf lubbuu isaanii kana achi siqfachuuf umurii isaanii dheereffachuudhaaf. Garuu akka yaadanii baanutu hin taane namni sadiin du'an ishee tokkittiitti hin hafte jechuudha achitti. Asirratti gara biyya Yihudaatti immoo deebinee ilaallu biyyi Yihudaa midhaan argatanii waaqayyo saba isaa kana yaadateera.
waaqayyo gatee nama gatu qoramuun saba tokkos qoramuun biyyaas qoramuun nama dhuunfas waaqayyo biraa yoo ta'e waaqayyo ittiin balleessuudhaaf nama hin qoru ittuu akka nuyi jabaannuuf ittuu akka nuyi kan duratti caala jabaannuuf ittuu akka nuti humna godhannuuf akka nuti jabaannee dhaabannuuf waaqayyo biraa qorumsi nutti dhufa yoo ta'e sababa kanaaf nu qora malee waaqayyo ittiin nu balleessuuf miti rakkina san keessa akka nu dabarru akka dandamannuuf waan humna keenyaa olii immoo nu qoru waaqayyo ammuma dandeettii keenyaa nu qoru ammoo humni keenya danda'u nu qoru inni humna keenya hin beeka lafee keenya bakka godhe isatu beeka bakka ol kaa'e isatu beeka hafuura keenya akkamitti akka ba'u akkamitti akka ol deebi'u isatu beeka waan hundumaa isatu mijanii beeka kanaafiyyuu waaqayyo wanta humni keenya danda'e hin baanne qorumsa nu caalu nutti hin kennu warri Beetlehem keessatti hafan qorumsa san dandamatanii midhaan argataniiru Naa'om garuu ariifattee kan baate yaada garaashii qofarratti murteeffattee kan baate waaqayyoonis namaanis kan hin mari'atin ariifattee iddoo ishee kan gallakkiste ijoollee ishee sin dhabde abbaa manaa ishee sin dhabde lafa onaarratti harka duwwaa hafte rakkina xiqqaa baqachuun rakkina guddaa keessa geessee nama galcha harka abbaa oromaa keessatti namatti tolurraa harka waaqayyoo keessatti namatti badu wayya utuma ta'e immoo harka waaqayyoo keessatti badee namatti hin badu rakkina harka waaqayyoo keessatti rakkatantu qananii bakka biraatitti qanani'an caala rakkoon Naa'omfaa maal ture ariifatanii deeman harka waaqayyoo jalaa baqachuu barbaadan rakkina waaqayyoo waliigala saba sanatti fide isaan immoo keessaa bahuu barbaadan baqachuu barbaadan baqannaan rakkina nama dhoolchu ariifatanii iddoo gallakkisuun rakkina keessaa nama hin baasu wanti namatti dhufu hundumti isaatiyyuu immoo utuu raawwatamne akeekni waaqayyoo utuu raawwatamne hin darbu asirratti Naa'om ariifattee bahuushi miidhama guddaa keessa ishee galche egasii waggaa 10 kan hin caalle taa'anii erga ijoollee ishee jalaa duute biyya Beetlehem midhaan akka kenname oduudhaan ishee bira qaqqabe isheenis amma abdii kutatteerti lafti itti dukkanaa'eera ijoollee ishee kan fudhattee baate harka duwwaatti hafteerti abbaa manaa hin qabdu dhala dhabeetti abbaa manaa kan hin qabne haadha hiyyeessaa taateerti sanumaanuu biyya ormaa keessatti lafa lammii ishee hin jirre itti dukkanaa'e abdii tokkollee hin qabdu hirkoo tokkollee hin qabdu kun immoo ariifannaa isheetiin isheetti dhufe tole jettee rakkina itti dhufe sana odoo obsitee achi teesse jalqaba irratti immoo waaqayyoon mari'attee utuu baate namni waaqayyoon mari'atu hin dogoggoru namni si wajjin mari'atu hin dogoggoru kaayyoo isaa hundatti milkaa'a uumaan rakkatu dhimma koosii wajjin godhadhaa Yesus fayyisaa waa'ee koosii nama mariisisaa hundumaa dhiisee namni si wajjin mari'atu hin dogoggoru hojii isaa hundatti milkaa'a uumaan rakkatu namni Yesus Kiristoos hin mari'atu takkaayyuu rakkatee hin beeku takka waaqayyo immoo nama isaa manaa baasee bakkeetti salphisee hin beeku takkaayyuu hin argine dhageenye macaafa qulqulluun himan dubbisaan maarraatitti waaqayyoon mari'atanii waaqayyoof gaaffii dhiyeessanii namoota deebii dhaban waaqayyoon mari'atanii namoota harka duwwaa gad deebi'an yookiis immoo namoota karaatti hafanii yeellaa hin argine abadan takka argeen beekuun garuu namoonni kun rakkoo isaanii waaqayyoon mari'achuu dhiisuudhaan tole jedhanii akkasumatti kaatanii yaaduma isaanii irratti murteeffatanii ba'an yaadni mataa keenyaa bakka hin taane geessee nu gata waan hin taane keessatti geessee salphina hamaarraan nu ga'a nu yeellaasisa yaadni keenya yaadni sammuu keenya daangeffamaadha amma murtaa'e xiqqoo ishiiti kan nuti beeknu kan nuti hubachuus dandeenyu murteessuus kan dandeenyu waa'een jireenya keenyaa guutummaatti waaqayyoon harka jira kanaafiyyuu maal gochuutu nurra jira waaqayyoon mari'achuutu nurra jira egaa lafa kanatti maatiin kun waaqayyoon utuu mari'atiin baanii salphataniiru garuu warri biyya Beetlehem taa'an immoo midhaan isaaniif kenname yeroo Naa'om gara biyya sanaatti deebitu biyyicha keessa garbuu haamuu qamadii haamuutu jira waqtii isaa yeroo midhaan sassaabamaa jiru beektu miti ijoolleen baadiyyaa yeroo midhaan sassaabamu akkatti fooliin humti isaa namatti tolu baadiyyaan yeroo haamamu baay'ee akkatti namatti tolu ani mucaa baadiyyaa waan ta'eef waan hunduma isaatiiyyuu akkatti midhaan haamamus baay'ee tokko dasna jedha namoonni beektan namni hin beekne hin jiru namoonni baay'een ijoolleen baay'een baadiyyaatti warra dhalatanii guddatanidha yeroo midhaan haamamu baay'ee das nama jedha qilleensi midhaanii foolisaa namatti dhufa birraadha jechuudha yeroo garbuun haamamu yeroo qamadiin haamamu yeroo sanidha
kan gara Yihudaa gara Beetelemitti Naa'om deebite. Oduu dhageesse saba sanaaf Waaqayyo akka midhaan kenne gatee akka isaan hin dhiisin. Waaqayyo saba isaa akka yaadate beela isaanii keessaa isaan baasuudhaaf garaa isaanii quubsuuf akka Waaqayyo harka diriirseef in yaadatte. Karaa ishee irra buute jedha. Karaa lammii ishii dhaquudhaaf. Achirratti immoo amaatonni ishii lamaan ijoolleen ilmaa ishii fuudhan dubartoonni biyya Mo'aab jechuun Orphaa fi Ruut ishii duuka galuudhaaf yeroo isaan karaa irra bu'anitti ishiin immoo jecha garaa nama rarraasutti dubbatte. Ani sichi abdii hin qabu ittiin jette. Heeruma irree yoon ta'e amma isaan guddatanitti ijoollee kana eeguu hin dandeessan. Anaaf jettanii hin gidirfamina, anaaf jettanii rakkatina. Waaqayyo manatti uffee jettanii bayyanattan isiniif haa kennu. Anaafis warra isinirraa du'aniifis gaarii akkuma gootan Waaqayyo waan gaarii isiniif haa godhu jettee boo'aa gaddaa yeroo baatu gammadaa baate ijoollee ishee wajjin amma immoo garuu boo'aa gaddaa argame bakka Naa'om kana of buusaa ilaalaa namni sagalee kan dhaggeeffachaa jirtan bakkuma Naa'om of buusati ilaalaa gaddaa ammamtu namatti dhaga'ama namni waan yaadee ba'ee sana biraan qatee waanuma harkaa qabuyyuu dhabee yeroo galu gaddaa ammamtu namatti hanqata gaddaa ammamtu namatti dhufa gara biyya Beetelemitti yoo deemte Naa'om abdii tokko hin qabdu lafti ishiitti dukkana bakki hundumtuu sababni isaa ijoolleen qabdu abbaa manaa qabdu nama ayisosh siifan jirame ittiin jedhu qabdu yeroo wanti hundumti namaan oodee addunyaan namatti dukkanoftu tokko jira obboloota koo akkasitti ta'e Naa'omi bakka ishii kana of buusatii of laalame anaan baay'ee natti ulfaata sababni kanaa garuu Waaqayyoos miti namas miti rakkinuma mataa ishiitiin yeroo tokko namoonni rakkinuma mataa isaaniitiin rakkina hamaa keessa dhaqanii jiru gochaadhuma ofii isaaniitiin murtee garmalee murteeffachuudhaan kun isaanii inaaffarraan kan ka'an waan hin taane yaada hamaa irratti kufu dhaqanii maqaan Waaqayyo gooftaa haa eebbifamu. Asirratti Naa'om kophaa ishii ta'uu ishee yeroo yaadattutti ijoollee kanatti dhudhungattee nagaatti dhaamtee ija imimmaan hin guute garaa gaddaan miidhame laphee cabeen fuula dukkanaa'een jireenyi ishii tadhaa'ee gara biyyaatti fuula deebifatte garuu namni tokko immoo sibiraan hafu itti jette abadaan ani sibiraan hafu lafaatti dhaqxu hunda si wajjin hin naqa maatiin Waaqayyoon keessa waaqa koo hin ta'a lafaatti itti duututtan nan du'a sabni keessa saba koo hin ta'a ittiin jette isheenis Ruutidha sanyii Daawit mootichaa kan irraa argame maqaan gooftaa eebbifamu Ruutiin miltoo argatte achi booda gara Beetelemitti yeroo dhaqxu mandarri guutummaan irraafame Naa'om kun duratti saba ishii keessatti maqaa gaarii nama qabdu natti fakkaata akka sagalee Waaqayyoo kun asirratti ibsu naannoo lakkoofsa 19 amma 20tti yoo dubbifattan asirratti dubartoonni achi keessa jiran Naa'omtu dhufe jedhanii sababa ishiitiin mandarichi wacaaniin guutamedha sagalee Waaqayyoo iddoo kanatti akkanatti fakkaatutti Naa'om kun dur maqaa gaarii qabdi natti fakkaata yaadumaafuu hiikumti Naa'om iyyuu faara toleetti jechuudha dubartoonni Naa'omtu dhufe jedhan isheen immoo maal jette iddoo kanatti Naa'om naan hin jedhina jireenyi koo jijjiirameera jireenyi koo gaddaan rukutameera Waaqayyo jireenya koo fuudhee natti addeesseera agartanii obboloota koo jalqaba yeroo baatu Waaqayyoon hin yaadanne namas hin yaadanne dhumni koo maal ta'a boonni koo maal ta'a booda koorra maaltu na eeggata fuuldura koo maaltu jira hin jenne ariifattee baate ijoollee ishii gurratti utuu hin mari'atin utuu irratti hin laalin yaada garaa ishiitiin utuu baay'istee deddeebistee irratti hin mari'atin ariifattee bahuu ishiitiin harka duwwaatti hafte amma immoo garuu kan komatamaa jiru Waaqayyoodha inni hundumaa ol gaararraa jiru jireenyi koo keessa bahee akkanatti hadhaa waan godheef isin maaraa naan jedhaa malee Naa'om naan hin jedhinaa jette maaraa jechuun immoo hadhaadha hiikni immoo Naa'om faara toleettidha isheen kan jijjiirrachaa jirtu immoo faara toleettirraa gara maaratitti jijjiirrachaa jirti agartanii rakkina mataa keenyatiin rakkina hin taane keessa dhaqnee buuna ofuma keenyaaf rakkina ofitti taane yeroo tokko ofuma keenyaaf ariifannaan keenya obsa dhabuun keenya numa geessi rakkina keessa nu galcha namni obsa qabaachuusaa waan guddaadha obboloota koo obsi qabeenya guddaadha Waaqayyo isiniif anaaf obsa nuuf haa kennu Waaqayyo keessumattuu kiristaanota bara kanaatiif obsa haa kennu obsa hin qabnu baay'een keenya ammuma kadhannee ammamaa nuuf hin deebi'in jenna ammuma Waaqayyoon gaafanne ammuma kana harka irratti maa nuuf hin kennin jenna Waaqayyo nu miidhuuf miti kan inni nuuf kennuu dhiisu wanta nu kadhanne sun yookiis nu miidhata yookiis immoo qabaasaan beeknu ta'a yeroo baay'ee kanaaf gaafiin keenya kan deebii qabu kan akkasumatti hin tu jabaannis immoo dhaabannee fuula Waaqayyoo eeggannu kadhata keenya sanaaf deebii isaan eeggannu ariifannee deemna
waaqayyotti kennee ammoo fideenii harkaa fuuna kana dharakkoon keenya dhaloonni bara kanaa obsan qabnu dhaloonni bara kanaa hin jarjarra in ariifan maaliif fedhumti keenya nuuf hin raawwatin jedhu bakka garaa keenya maaf dabneen keenya jedhu garuu waaqayyo hin beeka waan nuuf ta'us waan nu miidhus waan nu fayyadus waaqayyo hin beeka